Ashamaa garka fuunee akkam jirtu jaallattootaa fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila kun baga nagaan deebitanii arras waan haaraa tokko isiniif qabadee dhufeera. Innis yeroo baay'ee wantoonni nu rakkisanii Play Store irraa gaafa application daawunloodii godhannu memorii keenya irratti osoo hin taane bilbila yookaan qafoo irrattidha kan inni daawunloodii nuuf godhu jechuudha. Kana jechuun immoo bilbilli keenya storage isaa baay'ee xiqqoodha taanaani applicationota gurguddaa yookaan applicationota baay'ee daawunlood gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee rakkanna jechuudha. Garuu osoo memorii irratti buusuu hin dandeenye ta'e birrii xiqqoodhaan memorii bitannee achirratti applicationota gurguddaas ta'e applicationota baay'ee irratti fe'achuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkamitti gara memoriitti akka jijjiirru isinitti agarsiisa. Memorii kaardii irratti akkamitti akka buusuu dandeenyu Play Store irraa jechuudha. Innis jalqaba settingii keessa seentu. Settingii keessa erga seentanii gara dhumaatti ol ooftanii about phone kan jedhu keessa seentu. About phone keessa erga seentanii software information isa jedhu tuqxu. Software information keessa erga seentanii build number kan jedhu kana isinitti mul'ata yaada. Build number sana naannoo torba siyaasa waan akkasiitii fi itti buunaa ammanni developer option nuuf ibsutti jechuudha. Kanaafuu siya torba itti buunaa jechuudha. No need developer mode has already enabled naan jedhaan kanaan dura waan hanbanii jiruuf jechuudha. Garuu isin yeroo jalqabaatiif banaa jirtu yoo ta'e developer option isinii banaa jechuudha. Developer option erga isinii bane maal gootu baakii gootanii dudduubatti deebitu. Dudduubatti erga deebitanii developer options kan jedhu isiniif dhufaa jechuudha. Settingii keessan irratti developer option sana keessa seentu. Developer option keessan gaafa keessa seentanii jalqaba ofii ta'a ture. Kanaafuu onii gootu jechuudha. Gaafa seentan kanaan dura waan onii godhee fi akkasitti onii gootanii okay jettu. Amma kun onii ta'eera jechuudha developer option koo. Amma gaa nuti kan nuti barbaadaa jirru applicationii keenya memorii irratti akka buusnudha waan ta'eef gara dhumaatti ol takka konkolaachisneetu gara dhumaarraa settingii onii goonuu qabna jechuudha. Innis force allows apps on external isa jedhu isatti buunaa. Sana booda applicationii memorii irratti nu buusuu jalqabaa jechuudha. Kana booda settingiidhuma kana qofa sirreessuudhaan memorii keenya irratti applicationii buusuu akka inni jalqabu gochuu dandeenya. Akka inni waan guddaa isin fayyadu abdiin qaba. Viidiyoo kana jaallattaniitu yoo ta'e laayikii gochuu hin dagatinaa. Chaanaal keenya subscribe godhaa. Viidiyoo dhufuun amma wal agarruutti nagaatti.